Egaa sagalee waaqayyoo mata duree sagalee waaqayyoo billaadha. Sagalee waaqayyoo billaadha. Efesoon boqonnaa 6 lakkoofsa 17 irra olaaltan lafa sanarratti waan arginu qabna. Fayyinni akka gonfoo sibiilatti sagalee waaqayyoos akka billaatti hafuura qulqulluu biraa fudhadhaa jedha. Hafuura qulqulluu baqachaa immoo billaa fudhachuun hin danda'amu. Eewurraa fudhadhaa hafuura qulqulluu biraa billaa fudhadhaa. Fayyina akka gonfootti fudhadhaa. Efesooni Phaawulos ergaa kana kan barreesse bara 60 Roomaa keessa taa'etu warra Efesoon ergaa barreesse karaa Kiristoos walitti qabamu sababii waaqayyoon walitti qabamu kan jedhu of keessaa qaba Efesoon jechuudha. Eenyutu walitti sin qabe? Eenyu si fide? Namni dabaddabee si fidee jira? Amma nama kana hunda eenyu walitti qabe? Amma namni silkii si dawalee si waame jirta? Eenyu si fide? Sababii Kiristoos sababii wangeelatiin walitti qabamu. Aniif si maaltu walitti nu qabe? Harka kee ol kaasi. Arra siif hojjetama. Arra siif raawwatama. Sirriitti na hordofaa. Egaa iddoo kanatti maal jedhaa? Gonfoo akka sibiilatti. Gonfoo akka sibiilatti. Fayyina akka gonfoo sibiilatti. Sagalee waaqayyoo akka billaa hafuura qulqulluu biraa fudhadhu. Hafuura qulqulluu biraa fudhadhu. Hafuura qulqulluu wajji wal lolte taanaan billaa sin qabdu, gonfoo sin qabdu. Namni bara kana hafuura qulqulluu wajji wal lolaa oolu. Garummaa hafuura qulqulluu barbaadaa argite tooftaasa. Hafuura qulqulluu biraa maal godhu? Billaa fudhadhu, gonfoo fudhadhu. Bakka kana irratti egaa gonfoo jechuun maal jechuudha? Hiikan gonfoo. Gonfoodhuma jechuun maal jechuudha? Akka macaafa qulqulluutti. Gonfoo jechuun badhaasa amantootaaf sababii dadhabbii isaaniitiif dhumarratti harka kooftatiin isaanii kennamu jechuudha. Gatii dadhabbii keetiif gonfoon qophaa'eera. Meeqa godhame? Guddaadha Yesuus jedhame. Gonfoon asirra kaa'amaa? Asirra kaa'amaa gonfoon? Lukarra kaa'amaa? Eessarra kaa'ama? Mataa fi asirra kaa'ama. Guddaadha Yesuus jedhame. Asirra jedhame. Gonfoo jira jedhame. Asirra maaltu jira? Eewutu sitti kaa'a. Sababii dadhabbina keef. Sababii waan itti dadhabdeef. Sababii waan gaarii hojjetteef. Kan gaafa mootummaa waaqayyoo dhatte kan waan isii kennu gonfoo jechuun biyya lafaarrattis namoonni maaraga jedhaniit kan namaa kennan kan asirratti kan mataarratti sadarkaa qaba abbaa argeen kennama abbaa gar malee dadhabee kennama. Sochoosime nuti amma warra dadhabaa jirru kana kan Yesuus gonfoo isaan irraa kaa'a. Gaa godhime naa kennama dhime harka eenyuutiin fayyina akka maalitti akka gonfootti akka gonfoo sibiilatti. Maal argisiisa? Gonfoon kun mallattoo fayyuu kee sirratti mul'achuu qabaa jedha. Fayyina akka gonfoo sibiilatti. Gonfoo sibiilaa xiyya dhufu namarraa deebisa. Gonfoo sibiilaa maaraga kee ibsa. Dadhabbina kee ibsa. Ulfina kee ibsa. Kabaja kee ibsa. Waan ati itti dadhabdee argatte ibsa. Waan ta'eef maal godhaa? Fayyuu kee mirkaneessa. Gonfoon qoraattii ani Yesuus uffate iyyuu singaa hin uffatina amma gonfoo sibiilaatti dubbii. Guddaadha Yesuus jedhame. Akka seera mootii Roomatti akka aadaa Giriikotaatti maaltu jira yoo jettan itti dhumna. Gonfoon bakka lamatti akka inni qoodamu. Tokko inni tokkoffaan akka bara sanaatti gonfoo ulfinaatu namaaf kennama. Inni lammaffaan gonfoo qoraattiitu namaaf kennama. Yesuus Kiristoosiif kan kenname gonfoo ulfinaa odoo hin taane gonfoo qoraattiidha. Maaliif? An ulfinaa maaliif kennamuu dide? An ulfinaa nama akkamiitiif kennama? Nama waan gaarii godheef gonfoo ulfinaatu kennama. Nama immoo waan gaarii gooneef nama ajjeesuu barbaadaniif nama sirriin ta'iniif gonfoo qoraattiitu godhama. Yesuus cubbuu kiyyaaf keef jedhee gonfoo qoraattii godhame. Bakka si bu'ee kaa Yesuus harka keessa.
Aneenyu akkam ta'e? Anee Yesuus maal ta'e? Qoffoo maalii ta'e? Kan qoraattii ta'e. Cubbuu keenyaaf abaarsa keenya ofitti fudhachuusaa agarsiisa. Goffoo qoraattiin Yesuus irra kaa'ame. Maaliif? Cubbuu kiyyaaf kee Yesuus achirratti ofitti fudhatee fannoo tolfame. Dhumeera mankee. Itti mee nama sadii jiru ankee maal ta'eera? Eessarratti? Abaarsi cubbuun eessarratti? Gonfoo ulfinaatti immoo gonfoo qoraattiitti itti kaa'ame. Gonfoo qoraattiin immoo nama akkamitti kaa'amu? Nama yakkamaa, nama sirriin ta'in, nama ija badaan laallamu, qoraattiitti kaa'u, nama ulfinaa, gonfoo ulfinaatti kaa'u, Yesuus anaaf siif jedhee salphate. Anaaf siif jedhee gonfoo qoraattii uffate. Anaaf siif jedhee jalloon hamoon qoraattii mataa isaatti kaa'an. Maal godhe? Cubbuu fi abaarsa kiyyaaf kee bakka bu'ee of agarsiise. Gonfoo jechuun akkasitti. Warri gonfoo qoraattii baatanii deemtan dafaa gataa. Bakka keessan Yesuus baateera. Akka godhame amma ati gonfoo ulfinaa baatta malee gonfoo qoraattii hin baatu. Eenyu bakka sii bu'ee baateera? Jedhikaa abaarsa kee maal godheera? Cubbuu kee maal godheera? Sii baateera. Mee akkas godhame Yesuus Kiristoos cubbuu kee naa baateera. Fannoo irratti maal sii ta'e? Qoraattiin Yesuus mataa isaatti hiikan saafadha. Akka seera yeroo sanaatti. Goffoon ulfinaa nama waan gaarii ta'eef godhama. Yesuus Kiristoos nama gaariidhaan inni goffoo sana hin kennineef jechaadha. Sanaaf ittaanee kan jiru akkas jedha. Sagalee Waaqayyoo akka billaatti hafuura qulqulluu biraa fudhadhu. Istoora hafuura qulqulluu biraa bakka hafuura qulqulluu hin jiru biraa maal godhi? Billaa fudhadhuu galii har'a. Hafuura qulqulluun as jira billaa fudhattee galta. Akka godhame misiraachi waan billaan hojjetu sitti maamma harka kaase. Misiraachi billaan waan waraanuu qabu hin waraana. Akkana godhame hanna dhibee sun hin waraana ma dhibee? Jedhikaa sagalee Waaqayyoo waan si rakkise sana hin waraana. Sagalee Waaqayyoo billaadha ayyaame. Hallelujah. Billaan hin kutaa, billaan hin waraanaa, billaan gargar baasaa, billaan wal qixxeessa. Namoonni baay'ee keessan gaara ta'e kan sin rakkise, rakkoo addaa kan qabdan, dhukkubsataa kan jettan yoo jiraattan humni wal qixxeessu ergameera. Beekas jedhame sagalee Waaqayyoo wal qixxeessadha. Dubartoonni hin beektanii? Namoonni dhiiraan beektanii? Waan billaan hojjetu. Itti waraanuu hin danda'ama. Itti muruun hin danda'ama. Itti wal qixxeessuun hin danda'ama. Waan billaan manatti hojjetu laala. Wangeelloo billaa san caala mana keetti hojjechuu qabaara. Akkuma mana kee keessatti billaa malee hin jiraan harka ol kaafadhu shunkurtii kan itti qarqabdu waan hunda kan itti wal qixxeessitu ani hin barbaachifne kan ittiin irraa gattu ani hin barbaachifne kan ittiin sirraa gatu har'a sagalee Waaqaa ergameera. Wal siifaa qixxaatu harka keessa kaasikaa billaa sana itti ergaa. Gaarri sun maqaa Yesuusiin haa jigu. Gaarri sun si fuuldura haa jigu. Walaa qixxaatu. Katakkatamee walaa qixxaatu. Qurqurtamee walaa qixxaatu. Waraanamee walaa qixxaatu. Rukutamee walaa qixxaatu. Haalaalooyaa. Meeqas godhame wangeel billaa jedhame. Waan Waaqayyoof hin taane narraa muura jedhame. Hallelujah. Harka keessa kaasi maal godhaa? Sochoosikaa. Odoo billaa qabdu sodaata billaan harka kee irra galeera. Laphee kee irra Waaqayyo sagalee isaa ergeera. Wangeela jechuun salphaa seete. Wangeela jechuun meeshaa gaara. Wangeela jechuun akka billaati. Wal sii qixxeessamu. Guddaadha Yesuus jedhame. Billaa. Wal qixxeessa.
namoonni bara dheeraa rakkataa jirtan mana Waaqaa keessa dootiisin. Ankoo wal qixxaachuu dide kan jettan humni wal qixxeessu dhufeera. Efesoonni boqonnaa jaala lakkoofsa 17 isin dubbisu kana shillaan godina araba qachuuf fudhadhaa. Sagalee Waaqayyoo billaadha. Seexana hin muraa, kaanserii hin muraa, amin jedhi, HIV hin muraa, xonqolaa hin muraa, abaasa hin muraa, iyyuma hin muraa, arraa kaasee sirraa rukuutameera. Amuramu baruu keessa kaasilaa kun namatti dhasii kadha. Maqaa gooftaa Yesuusiin wangeelli sagalee Waaqayyoo xonqolaa muraa, dhibee muraa, abaasa namarraa muraa, seexana namarraa waraana, dhukkuba namarraa waraana. Rifaisa, isirresa, saba kana barra kaya wasirrefamu kaba hasirrefamu. Wan tora galu kamu tora sane fagalu. Wan tora galu kamu tora sane fagalu. Soda gurgudda kesa ganjela narra bilisa bani aban. Humna billah fudatani aban. Humna sagale billah fudatani aban. Khaira maka Yesus Kristus. Aja jamera. Si aja jamera. Siya jajamera. Sagalee Waaqayyoo billaadha. Itti gadhiisi ka. Darbatteen koltu amin jedhe baala. Odoo sagaleen dhageechisin tsaat godha. Odoo sagaleen dhageechisin gargar baasa. Odoo sagaleen dhageechisin sirraa hiika. Odoo shokoskan dhageechisin waan haaraa godha. Meeqas godhime humni naan mormu murameera dhaame mala. Gaafa rakkoo kee Yesuusiin mallatteessaa amen jedha baala. Wabiin jira hin sodaatin. Wabiin jira hin sodaatin. Hansi mallatteessu jira hin sodaatin. Du'a hin sodaatin. Badii hin sodaatin. Achi nafuu hin sodaatin. Haalaalooyaa. Inni kan hin mallatteessina jedha. Inni kan hin mallatteessinu jedha. Operaasyoonii haa ta'u jedhan. Inni kan haadha manaa fidaa jedha. Inni kan obboleessan qabu jedhan. Inni kan abbaan qabu haa mallatteessan. Yoo du'e rakkoodha. Mallattoo barbaachisaa jedhan. Gaafa biyyi mana keessaa yaa'ee billaa baatee mallattoo barbaachisaa. Mallattoo barbaachisaa gaafa jedhan Yesuus immoo kataaf jedhee dhufa ameen. Yaa harka keessa kaasika. Dhiiga isaatiin dhiiga kee fayyiseera. Foon isaatiin foon kee fayyiseera. Lubbuu isaatiin lubbuu kee fayyiseera. Maaloo lafa ol kaayyaa ni fayyeera de maqaa sii ta'eera. Jala deebadhu maqaa gooftaa Yesuus Kiristoos. Rakkina si dhiphise kana fidi nan baadhaa. Isa si boochise fidi nan baadhaa. Ilkaan qarumsa kee kana fidi nan baadhaa. Eessarratti fiteera. Gonfoo qoraattii jechuun maal jechuudha? Dhiphinaa fi rakkina jechuudha. Amma yeroo gonfoo qoraattii baattee deemtu magaalaa keessa hin ta'u. Eenyuyyuu sii fiteera. Yesuus sii fiteera. Amma gonfoo gaarummaa sitti kaa'ama. Kan badhaafamu jira naan jedha Waaqayyo. Akka godhe. Ani maal keessa akka galu hin beeku namni as keessa badhaasa fudhatu jira. Namoota hedduu duratti. Namoota jajjaboota duratti. Badhaasi kan jedhamee kan kennamuuf as keessa raamen jedha. Shillimaanni qophaa'eera. Eebbi qophaa'eera. Ciinsi Yesuusin qabadhu. Warri jalqaba koo badeettan waa'ee jalqabaa dhiisaa. Gundoo bittee galtee jalqaba ishiif hin boo'in. Amma irratti sii baate biddeen irratti baafadhu. Marra katte waa'ee marsaa ishee arga golgaasi. Xumura saalaali furdaadhaan xumurama. Xumura saalaali gogaadhaan irratti hodhama. Xumura saalaali harka namaatu qabee oolcha. Xumura saalaali guyyaadhaa guyyaatti gundoo walakkaan hin qabamu. Qarqara qabama. Harka golgaasime Waaqayyo jalqaba kee odoo hin taane xumura kee harkaasi qaba. Waa baattaa harki Waaqaa na qabeera jedhee akkana godhe harki Waaqaa na qabeera jedhe harki Waaqayyoo na qabateera jedhe nafa isa jedhe amantiidha siif haa ta'u harraa ka'e siif haa raawwatu harraa ka'e.